Inni fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'attu. Maatii Mulgeetaa Toobii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii bakkuma jirtanitti nageenyi koo simbira haa ga'u isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo. Har'a viidiyoo gabaabduu qabadee dhufee jira. Isas maal hojjechuu edda Mulgeetaa jechuun keessan hin oolu kaal nakal hojjechuudha. Asitti buuphaa kaameeraa asitti kana jibini zayitiidha. Aannan jechuudha kuni aannan daafee jechuudha. Qorra sodoon ta'in akka malee sodoon ta'in jechuudha. Isa qabadhee dhufee jechuudha. Kaalna kalee hojjennu walumaani kun haliidha. Iseen sitti naqee jechuudha. Amma kaameeraa kunooti kaameeraadha. Asitti xiqqoo kofoon ayoo jedhee nan jijjiiraa jechuudha. Sa'aanii xiqqootti hojjedhee amma waan ta'eef wajjin tura. Kunoo sa'aanii kanatti dabarfadhee jira jechuudha. Amma sukkaaratti godhaa jechuudha. Sukkaara malagaa lamanitti godhaa. Kompoodariin kun jechuudha faneellaa jedhama gubbaarratti barreeffamni isaa kompoodar soodaa kan jedhu kana jechuudha. Isa wanna xiqqoo gawwiyyee ta'eef malagaa xiqqoo sukkaara kan takkatti godha. Buuphaan haala kanaa ta'e jechuudha. Kuno egaa kana rukutanne asitti naqnaa jechuudha. Amma kan hafu zayitiidha jechuudha. Zayitii fi soogidda. Kunuuti nuusira jechuudha zayitiini. Soogidda. Amma daakuun itti naqaa jechuudha. Afurii jechuudha. Amma shukumnee walitti deebina wajjin tura. Kuna akkana ta'ee jira jechuudha. Amma walitti deebina jechuudha. Yoo inni bukaa'etti wajjin tura. Akkatti qaraatee jira jechuudha. Amma haga kun ol nuu dhufutti soosii isaa waliin hojjenna jechuudha. Wajjin tura gadhumaatti. Amma immoo soosii isaa sukkaaraan hojjechuu barbaade. Kuni burcuqqoo duwwaadha. Leemuniidha. Wardee yookiin immoo asitti immoo sukkaaraa jechuudha. Sukkaara burcuqqoo kana tokko nu barbaachisa. Kuno distii qullootti naqaa jechuudha. Distii
maaliif ani daakuu burcuqqoo afur bichaan hojjedhe waan ta'eef sukkaarallee xiqqooman hojjedhaa jechuudha. Ammaaf bichaa jechuudha. Innaa kana fakkaata. Hangubbaarra deemu kun immoo zayitiidha jechuudha. Burcuqqoo duratti zayitii itti godhattan sukkaara naqe waan ta'eef kanaaf isiniin jedha hangubbaarra calaqqisu. Innaa na wajjin tura haga dhumaatitti jechuudha. Kuno yoo aga kanarra darbee hadhaa jechuudha. Maalagaa sukkaara kana takkatti godhaa jechuudha. Baay'ee tokko fannoodha waan ta'eef isa tokko itti godhe rigaa jechuudha. Kuno akkatti bukaayee jira isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kooyi kattinaa bukaayee jira. Asitti immoo saanii yookaan kaffi firoonii keessa godhuun qopheessee jira jechuudha. Na wajjin tura haga dhuma isaatitti turtii gaarii. Asitti immoo zayitii itti dibaa jalatti akka naalaaf hin qabneef jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kooyi kunoo akkatti ba'ee jira. Amma kan hafee soosii isaa yookiin sukkaara gubbaatti naafe jechuudha. Kintura kunoo soosiin isaa xiqqoo wannoo jedhee ho'isaan jira jechuudha. Akka fudhatuuf gadi jechuudha. Yoo qorree keessa gadi seenu gubbumarraa fa waan ta'eef ho'isee itti godhaa jechuudha. Kuno amma itti goonaa jechuudha. Ani sukkaara kanuma gisee tokko bichaan hojjedha jechuudha. Maaliif hin baay'isne jechuudha. Tanamoo kanaafte tana jechuudha. Sahanii biraatitti kan biraati jira. Isatti godhaa jechuudha. Kuno akkatti ba'ee jira jechuudha. Immoo hin hafee sukkaara hafee kanatti godhaa isiniin jedha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole share like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaa fayyaa naaf ta'a. Bye bye.